Akkam jirtu daawwattoota keenya guyyaa har'aatiif oduu ijoo sadii isiniif qabannee dhufeerra. Isa gara keessanitti kan dhaamsinu ta'a. Tokkoffaa irratti waraanni Itoophiyaa gaashanaa fi iddoowwan ijoo qabachuu mootummaan ibsa kennaniiru. Itti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Itoophiyaa galanii mariirra jiraachuun isaanii himameera. Dhumarratti immoo TPLF hidhaan takazee halallameera jedhus humni ibsaa Itoophiyaa garuu soba jedhusaa gabaasamee jira. Yaada kanarratti odeeffannoo qabnu gara keessanitti kan dhaamsinu ta'a. Wajjin tura. Waraanni ministeera muummee Abiy Ahmediin durfamu haleellaasaa cimsee itti fufuun milkaa'aa jira jechuun ibsa kan kennan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluudha. Gaashanaa fi Shawaroobit dabalatee iddoowwan ijoo ta'an to'annoo raayyaa ittisa jala galaniiru jedhaniiru jiru. Adda waraanaa gaashanaa irratti raayyaan ittisa biyyaa humni addaa Amaaraa milishaan naannochaa fi faannoon waliin ta'uun bakka dinni qabatee ture Arbiit, Aqaat, Daabboo fi magaala gaashanaa fi bakkeewwan kunneenitti hawaasa naannoo dirqimsiisuun dahannoo ijaarsisee diiguun danda'anii jiru. Injifannoo adda waraanaa mootummaa argadhe jedhee kana ilaalchisuun gama finciltoota TPLF wanti hanga ammatti jedhee hin jiru. BBCnis qaama baraa hin mirkaneeffanne. Osoo gagga'amni lubbuu hedduminaan hin muddatin milkaa'inni argamaa jiraachuun kan ibsan Dr. Laggasaan adda waraana kanatti hidhattoonni garee fi dhuunfaan socho'an akkasumatti meeshaalee waraanaa gurguddoon loltoota mootummaa boja'amaniiru jedhanii jiru. Loltoonni Itoophiyaa bakka murteessituu taate gaashanaa to'achuun dinni Laalibalaa Soqotaa Waldayaa fi Deesee keessatti iddoowwan to'ate ture akka gadi lakkisu gochuuf daandii kan saaqudha jedhanii aangaan kun. Loltoonni mootummaa gaashanaa erga qabatanii booda darbanii gara Laalibalaa Soqotaa Waldayaa saffisaan socho'aa jiru. Karaa adda waraanaa warra Illuu ammoo Jaamaa Dogoloo warra Illuu Ganaatee Fincooftuu fi magaalaan Aqasaa tumsaa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa fi milishaa Amaaraa akkasumas faannootiin guutumaa guututti harka raayyaa ittisa biyyaa jala galanii jiru. Shawaroobitis harka diina harkaa baatee to'annoo mootummaa jala galteetti jedhanii gabaasanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waan Giyyuu daawwannaa hojiitiif roobii Itoophiyaa galanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa kun buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee yeroo gahanitti Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnon simannaa taasisaniif jiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa kun turtii isaanii Itoophiyaa keessatti taasisaniin ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnon waliin haasaa akka taasisan ni eegama. Ammatti mata duree ijoon marii qondaaltota kanneenii maal akka ta'e ifatti himamuu baatulleen aanga'oonni lamman dhimmoota michummaa biyyoota lamman gidduu jiru haala ittiin caalaa jabeessuu danda'an irratti mari'atu jedhamee eegama. Chaayinaa fi Itoophiyaan michummaa seenaa dheeraa kan waliin qaban yoo ta'u, hirmaannaan Chaayinaa ijaarsa misoomaalee bu'uuraa gurguddoo keessatti taasistuu garuu baroota dhiyoo as haalaan dabalaa jira jedhanii jiru. Dhumarrattis TPLF hidhaan takazee haleellameera jedhus humni ibsaa Itoophiyaa garuu soba jechuun isaa dhagahamee jira. Humni ibsaa Itoophiyaa kan TPLF maddi anniisa takazee irratti haleellaan raawwateera jechuun himata soba jechuun himannicha kuffisee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa kibxata kaleessa ture hidhaan humna ibsaa takazee haleellameera jechuun tiwiitarii isaa irratti kan barreesse. Har'a ganama sadaasa 30/2021 maddi anniisaa elektiriikii takazee haleellamee jira jedhee barreessee dubbii himan kun humni ibsaa Itoophiyaa garuu hidhii tagasee mootummaadhaan haleellameera jechuun oduu TPLF irraa tamsa'aa ture sobadha jechuun miidiyaa hawaasummaa irratti barreessee jira. Humni ibsaa Itoophiyaa ibsa baasee keessatti hidhii takazee karaa ogummaan ala ta'een kaayyoo heddameef alatti akka hojjetu kan godhamu yoo ta'e midhaan olaanaa ta'e irra ga'uu danda'a jechuun akeekachisee jira. Uummata shororkeessuu fi xiyyeeffannoo addunyaa argachuuf TPLF hidhicharra bishaan gadi lakkisu waan danda'uuf iddoowwan yaa'an gadirra jirtan of eeggadhaa jechuunis dhaameera humni ibsaa Itoophiyaa.